Barattoota manneen barnootaa kana keessatti baratan keessaa kanneen BBC'n dubbise kanaan dura ijaaba godhatanii mana barnootaa dhaqaa akka turan ibsuudhaan torban 3 darbanii as garuu mana barnootaarraa dhorkamuudha dubbatu. Akka seerri hijaaba hin godhatinaa jedhu baheen mana barumsaa addaan kuteera. Osoo hijaaba keessan hin baasin hin barattanii nuun jedhan. Amma mana barumsaatiin ala nu godhaniiru. Ani hanga har'aatti hijaaba kiyya baafadhee hin beeku. Yeroo hunda hijaaba kiyya godhadheen mana barumsaa deema. Asii deemaa yookiin poolisii isinitti waamnaa jedhamne. Isaan booda poolisii waamanii isaan kanadha hunda caalaa kan jeeqan jechuun nu baasan. Dheengadda isaan duras deemnee turre. Haa ta'u malee poolisoonni 4 karaa mana barumsaarra dhaabbataniiru. Akka nu hin argine jennee baqanne. BBC'n mana barumsa sadarkaa lammaffaa Qadaamaawii Minilik irraa kan dubbise barsiisaan Mabraatu Tsaggaayee jedhaman seerri kun amma hojiirra haa ooluyyuu malee duraanis tureeraa jedhu. حجزي ثمانية سرح له وصلته على المبرد فترة حدش نجار إلا. سري إجابة أركوكون أما قلتوا تيه جرا أولو جل كاي مالي وانتي هران ما مينجرو. كجل فما قرما أنا من نمبر نوتا ما كاجرون بركم الله مسدي كم بيدا. أنا برمساسير الأف كوفيان شاربي إجابني سمبر باتش جل كاجل فميج. هنقور أنا جل كبتو جرا أولاتري. جدو تدقة تمي أما قالوا جيتي كنت دي بيامي وانا رفقاتي مالي وانتي هران جراتي ميج. حدش نجار مسيلو واتسمبر تفلي حدش نجار يكونه. Magaalaa Aksum keessatti qajeelfamni ijaaba dhorku bahee kanarratti maatiin barattootaan mari'anne irrattis walii akka hin galle jiraattuun magaalichaa akka taate aadde Najaat Abdulqaadir ni dubbatu. Dubartoonni bakka nu bu'an nuti filannee gara manneen barnoota kanneen deemanii maaloo dhiisaa jedhanii kadhataniiru. Yoo xinnaate foormii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa yeroo guutan suurri ka'an seenaadhaaf waan ta'eef ijaaba godhatanii yaa ka'anii jennee turre. Isaan maafillee hayyamuu fi jennee gaafannee turre. Har'as ta'ee boru hin hayyamamu. Sagalee caalmadhaan dhimma kuffisameedha jechuudhaan nu cufan. Manneen barnootaa dhorkaa kana ka'an keessa Daayirektara mana barumsa sadarkaa lammaffaa Aksum kan ta'e Siyyum Kaasaay gaaffiin ijaabaa kun amantaa biraa hordofee kan dhufe gocha kaayyoo siyaasaati jechuudhaan gaafficha morman. Kaayyoo siyaasaa akkamii qabateera? Gaaffii jedhuuf garuu deebii kennuu hin dandeenye. Dursuu kan qabu qajeelfamichaadha. Dhimmi ka'aa jiru dhugaarraa kan fagaatedha. Gaaffiin ijaaba jedhu akka ka'u kan ta'eef akka hokkoraaf ka'umsa ta'uufidha malee naannawaa sana lafarra qabatamaan waan jiru kan agarsiisu miti. Maddi gaaffii kanaa kan biraadha. Dhiibbaan kan taasifamu oliiti. Dantaa siyaasatiif akka oolu barbaadameeti. Barattoonni BBC'n dubbise mirga amantaa keenyaa gaafachuu keenyaaf rakkoo fi hidhaaf saaxilamneerraa jedhu. Aadde Nurayyiin Muhammad intalli ishee mana barumsaatii qabamtee buufata poolisiitti hidhamuu ishee ibsite. Intalli ishee mana barumsaa yookiin immoo mana amantaa akka filattuuf itti himamuu dubbatti haati kun. Buufata poolisiitti barbaadamtuu jedhamnee deemne. Ijoolleen keessan seera mana barumsaa kabajanii yaa deebi'an yookiin ammoo gara masjiidaa haa deeman tokko haa filatan nuun jedhan. BBC'n dhimma kanarratti biiroo barnoota naannoo Tigraay fi biiroo dhimmoota Islaamaa Tigraay irraa deebii argachuudhaaf yaalee hin milkoofne. Haa ta'u malee biiroon dhimmoota Islaamaa Tigraay dhimma kanarratti kaleessa waaree booda beellamanni ibsa gaazexaaf kennuudhaaf ture haqameera. Kunis kan ta'eef hoogganaan biiroo barnootaa Dr. Kiros Guush gara biiroo dhimmoota Islaamaa xalaa qabatanii dhaquu isaaniitiin rakkoon har'arraa kaasee akka furamuuf waadaa seenuu isaaniitiif ta'uu BBC'n hubateera. Xalayaan maqaa Dr. Kirosiin bahe kun haalli kanaan dura ture akka itti fufuu fi dhorkaan haaraan akka hin jiraanne kan ibsudha. Haa ta'u malee har'a barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Aksum gara barnootaatti akka hin deebine dhorkamuu ragaan jiru ni mul'isa. Gadaa Oromoo miidhaan dubartootaa fi